obboleeyyan kiyya kan na daawwataa jiraniin onni jechuu barbaadu dhiiraaf dubartiin illee hunduma isaaniitu hardhaan tana rakkoo guddoo qabna baafannaa arrabaa keessatti. Hamni waan laaftuu miti. Rabbiin nu qormaatu ta'a haasawa keenya hundarratti. Ani ka isiniin jedhu obboleeyyan tiyya. Gariin keessan ni salaata, tasbiiha oofa, tahliila oofa ka irra jira. Garuu yoo dubbiin namaa kaate a'uudhu billaahi. Shayxaanni harkaa bahe duruu arrabni harkaa barare. Amr ibn Aas akka jedhe radiyallahu anhu gaaf tokko nabii waliin osoma deemnu sahaabota waliin alayhi salaatu wassalaam. Nabiin gaangee duutu wayii irra dhufan tan duutee bokokte wayii. Nabiin irra dhufnaan wallaahi jedhan. Mee jecha kana dhagayaa. Wallaahi kana garaa guuttatanii nyaatutu irra gaariidha. Foon obboleessa keessanii kan muslimaa nyaatuu irra gaangee bekti. Kun ammoo jecha rabbiitii walgala. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما أما فكين يمنا نمان توكو قلقل عشان كان كنا الرسين جده. وقريت تيتو الشمع سنجراني توما كنو صافا نياتا يرفون نما تقوتو بالجاتة سيئغو تجيرا. ما مالتو ستراغام ريفا كيني قرآن نكايتو كان. يرو نتيجة تتنجيت تتنجي توما ديكا قدها من نري. ابن مسعود قاف توكو سما نبي برتينيو عليه الصلاة والسلام namtichi illee nu cinaa taa'aa ka'ee ba'ee jedhe namtichi kun. Kuni ammootu waanuma taamaa oolu namni naamatan jedhu dugdafaatu dhukkubutu mala namtichi kun ka'ee ba'ee jedhe. Namni tokko yookaan lama warra taa'u kanarraa isa ba'e kana hamatan. Achumaan nabiin ilkaan qunfuradhu jedhaniin. Qunfuradhu jechuun muka xiqqoosaniin foon ilkaan keessaa yaafatudha. Qunfuradhu jedhaniin. Yaa ergama rabbi maaliif re'ee foon hin nyaanne jedheen. Foon obboleessa keetii re'eefuma tana nyaatte jedhaniin. Dubbiin laaftuu miti. Kanaaf wanni an jedhu irra hamtuun irra badduun dhalaa irdi muslimaa tokkodha. Dhalli haraamamu haraamaa miti. Irra hamtuun dhalaa jechuun tan haraamummaan ishee akkaan jabduudha. Foon muslimaa nyaatuudha. Hamatuudha. Jaran hamaa fi kutteen keessattuu kutteen jechaan nama gidduu deemuun nama garii wal xalaayisifteerti. Jaarsaaf jaartii jidduutti shakkii uumteerti. Nama gargar qooddeerti. Nama walitti deenomsiteerti. Nama hojiirraa ariiteerti. Abbaa haqaa haqarraa miliisiteerti. Waa hedduu raawwatte waa hedduu miiteerti. Rabbiin guddaan ammoo zaalima tokko akkuma inni nama zollometti hin dhiisu. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Namni tokko harka isaa ol qabee yaa Rabbi nama haqa kiyya dogongorse ka irtii tiyya tuqe kana hamate yaa Rabbi halaaki yookaan yaa Rabbi waan akkanaa godhi yoo jedhe. Kanaafuu ofii fi isinillee wanni an dhaamu kana jechaadha. Mee Abu Bakrii fi Umariin namni caalu ni jira nabi asitti sallallahu alayhi wa sallam. Abi Bakrii fi Umar ta'an jedha hadiisa anastu odeesse aadaa araba duriitiitti yoo imaltuu deeman nama isaan kaddamu nama isaan gaddamuun deematan. Abi Bakrii fi Umar imalanii kaadima isaan kaddamu tokkotu bira jira. Waggaa nyaata barbaachaaf kaka'an kaadima karafaa jiru argan. Abu Bakrii fi Umar namichi hirribeedha jedhaniin. Akkaan hirriba jaalata jechuudha. Tana jedhanii ka'ii nyaata nu godhi jedhanii ka'ee nyaata isaanii godhee erga raawwatee nyaata godhee raawwatee jennaaniin deemii nabi waamii nu wajjin nyaata haa nyaatu jedhaniin. Achumaa nabitti dhaqeetiin hogganni jedhu rasuulli isin na dura nyaattan jedhiin jedheen. Isin na durayyuu nyaattanii geessitan jedhiin jedheen. Abu Bakrii fi Umar jechuma hirriba jedhu kana qofaaf. Rifatanii maaltu galachiiji jedhuuf deemanii nabiin bira dhaqanii wagga nabitti seenan alayhi salaatu wassalaam. Nabi Rabbi sallallahu alayhi wa sallam foon obboleessa keessanii nyaattanii jirtanii jedheen. Jechuma hirribe jedhu kanaaf. Hayyee araarama nuuf barbaade yaa Rasuulallah jennaan deemaa inni araarama isiniif haa barbaadu jedheen. Kanaafuu annasihaan isinii dhaama. Majlisni Imaama Maalik waggaa 50 guutuu raankee falamee waan bu'aa hin qabne hin dhageenye jedhe. Rasuulli Rabbi akkana jedhe Rabbiin akkana jedhee malee. Dhaamsan isiniif dhaama. Dhaamsa nama jaalatu, dhaamsa nama marateeffatu, dhaamsa dhiira hundaaf, dubartiif, dargaggeessaaf, nama waa maxxansuuf, hordoftoota hundaafis Rabbiin sodaadhaa isiniin jedha. Arraba keessan akka hin lakkifne, qalama keessanis akka hin lakkifne, jihaaza harkaa qabdu kanas akka hin lakkifne irdii namaatitti. Yoo waan ati jettu kana akka qabu taate hamatteerta. Yoo waan ati jettu kana kan hin qabne ta'e ammootu huffee irra keetteerta. Gara lachinittu halaaka. Waa'ee hamaa nabirraa hadiisa Anas Bukaarii keessatti miila samii baafame san warra ibiddaa laalee arge jedhe kan qeensi isaanii sibiilaa isaan of boccoran fuulaa fi qomafaa. Yaa Jibriil jarri kun maali jennaan kunniin warra foon namaa nyaatan warra irdii namaa tuqan naan jedhe.